Sa'aatii 10 ture gaafan irra korraa ka'u biddeen torshaa fidha kanan 10 itti ka'e jalqaba sagalee waaqayyoo dubbisee kadhannaa koo kadhadheetan kanan guyyaa koo jalqabu ani kadhannaa kadhadhee gaafan guyyaa koo jalqabu guyyaa guutuu gammadaan oola keessi koo sin dhiphatu wanti na dhiphisu tokko sin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu sinis kadhannaa kadhadhaatii guyyaa keessan jalqaba biddeen torshaan ture biddeen koo torshee gaafan fixu nuuf immoo ciree hojjechuun jalqabe toon eeleen dhaamseen dura gidduutti qoccoo torshuun qaban ture qoccoo haala kanaan sukkuumeen diimaa fi adii godheen isa sukkuumadhe gaafan fixu baala warqee koo miicadheen haala kanaan sana sisirreessuun jalqabe jechuudha. Barii gaafan ka'u yeroo hundumaa guyyaan koos natti toleetu oola na guyyaa guutuu hojii hojjechuuf bakka wanta tokko hin nuuf jechuudha. Qoccichi haala kanaan na bishaatee inni erga ba'ee immoo ijoollee koo fanciree hojjechuu jalqabe. Nagaa qeessanii fabaayit hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti ana buleettiin keessan nagaa kooti isinillee akka nagaa taatanii abdiin qaba. Guyyaarraa buleetti jabduu tokko baay'ee das na jette garaan kosheetti gammadee akkasuma immoo jechuudha jireenya buleettii kana haalli gaa'ela ishee fi haalli hojii ishee baay'ee tokko nama gammachiisa. Irraa barattu obboleettii jabduu fi obboleettii akkasuma immoo deemsa afuuraaf foonii irratti kan nama barsiistu wayii tokkodha jechuudha. Egaa baay'een keenya jechuudha jireenya biyya lafaa amma jiraannu kana keessatti amantii garaagaraa qabaachuu dandeenya. Garuu haa ta'u malee obboleettiin kun dhimma haala kadhannaa irratti jecha isheen dubbatteetu baay'ee na ajaa'ibesi na gammachiises jechuudha. Gaafani macaafa koo dubbifadhee kadhannaa koo kadhadhee hojii kootti bobba'u yookaan hojii koo eegalu hin dadhabu. Jireenyi koo gammachuudhaan guutaa keessi koo boqonnaa qabaa jetti. Dhugaa yoo dubbanne jechuudha ani ofuma mataa koo irratti wanta kana nan beeka jechuudha. Baay'een keenya hojii irra oollee dadhabaa oolla foon dadhabaadha mitiire. Haala kam keessa jiraadhu amantii kamiyyuu qabaadhu akka hojjetaa ooltee dadhabdeen osoo waa tokko hin kadhatin gaafa raftu gaafa kaatu jireenyi kee boqonnaan qabu. Dadhabi si godhaa rafi si godhaa namatti haasee si godhaa sin godhuu of si jibbisiisa jechuudha. Kuni yeroo lubbuun ofii boqonnaa dhabdudha. Foon ofii yerootti dadhabudha. Egaa obboleettii qaxalee fi jabduu kana jechuudha. Jireenya isheerraa barumsa waanan argadheefin isiniifillee barumsaa ta'u jedhee fakkeenyummaa ishee fudhadhee gara keessan dhufe jechuudha. Egaa obboleettiin kun jabduudha. Obboleettiin kun shamarran Itoophiyaa bakka buuteeti natti argamte. Yeroon akkasiniin jedhu biyyoota hambaa keessa jiraanna baay'een keenya jechuudha anumaan qabate. Jabinni shamarran keenya qabanii jabinni harmooliin keenya qabanii baay'ee tokko natti tolanatti. Maaliif jennaan yeroo ammaa biyyoota garaagaraa gaafa ilaaltanii akka shamarran keenya dandamatanii hojii mana keessa daa'ima isaanii gaa'ela isaanii gaggeeffachaa hojii dhuunfaa isaanii bakkee ba'anii hojjechuu baay'een isaanii hin danda'an jechuudha. Haalli jireenya biyya keenyaa ulfaataa fakkaatu iyyuu dhaloonni biyya keenyaa harka qalleeyyii fakkaatu iyyuu hojii isaaniitti jajjaboodha. Baay'ee nama gammachiisu. Harmee koo na yaadachiiste obboleettiin keenya kun maaliif jennaan ani dura dubartiin hirribaa kaatee ganama qursii maatii isheef ta'u gootee jiruuf jireenya ishee hundumaaf tattaafattee hirriba tonquufiin kaatee ganama mana qulqulleessitee qursii qopheessitee buna danfistee yeroo ijoolleen hirribaa ka'anii yeroo abbaan manaa bakkeerraa dhufu manni fo'ee namatti tola jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha baay'een isaanii ogeettiidha shamarran keenya harmooliin keenya jechuudha. Kanaaf hojii qofaa miti dhimma amantii irratti illee hojiin kamiyyuu hin jira garuu amantiin dursuu qaba. Obboleettii kanarraa jireenya isheerraa kan hin bara'e sa'aatii 10 ka'ee jette halkan keessa sa'aatii 10 hirribaa ka'ee biddeena tolchuufi jette. Obboleettiin kun viidiyoo ishee guutuu akkan ilaaletti jechuudha. Viidiyoo ishee guutuu akkan ilaaletti qursii ijoollee isheef gootee ijoolleen ishee gosa tokko nyaatanii isheen tokko biddeena jettee isheen tokko gara biraadha jettee gosa lamaanuu ijoollee isheef hojjetteeti
isheefis abbaa manaa isheefis qursii hojjetatteeti gara jireenya ishee deemte gara hojii ishee deemte hojiin isheen hojjettu imma faashinii waa'ee rifeensaa waa'ee qaama shamarran kana ilaallateeti jechuudha gootummaa viidiyoo ishee kan ilaaletti garuu jabummaa isheetu na ajaa'ibe jechuudha. Mana keessa qabatee jireenya ishee qabatee amantii ishee qabatee haala isheen itti gaggeeffattaa jirtu baay'ee das na jette jechuudha. Obboleettii akka carraa viidiyoo koo kana yoo argite jechuudha viidiyoo biraallee nu hojjedhu dhugaa dubbachuuf namoota akkas jireenya isaanii bareechifatan namoota akkas amantii isaanii namoota akkas gaa'ela isaanii kabajanii hundumaa danda'atanii maatii isaanii waliin hojii isaanii waliin yeroo isaanii kennanii jajjabaatanii waan nama barsiisa. Tokkoffaa baay'een keenya osoo nuti rafnu nuti barfata. Kaanee kadhachuufis yeroo nuti hir'ata. Kaanee wangeela dubbifachuufis yeroo nuti hir'ata. Yeroo kana foon keenya dadhabaa afuurri keenyas immoo baay'ee dadhabaa dhufa. Jilbi keenya baay'ee laafaa dhufa yoo hin kadhanne ta'e jechuudha. Kanaaf haala kam keessattiyyuu yeroo ofitti fayyadamuun baay'ee nama boonsa jechuudha. Yeroo tokko amma gaafa ilaallu hojii irra oollee wanti hundumtuu jechuudha. Biizii nama godha yeroo ammaa kana keessatti gara miidiyaa kanaa haa ta'u gara hojii garaagaraa haa ta'u baay'een keessan haala jiruuf jireenya keessa jiraattanii beektu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yeroo itti dadhabnu ganaman kadhadha yookaan immoo anoo har'a dadhabeera. Boruun kadhadha jennee yeroo itti dadhabne akkasumatti rafnu baay'ee keenyatu jira jechuudha. Anumaan qabateeyyuu kuni immoo dadhabina afuuraa keenyatti dhufa. Kuni immoo osoo nuti rafnu akka tasaa ta'e gooftaa Yesuus otoo nuti dhufellee jireenya bara baraa nu dhabsiisa. Kanaaf haala kam keessattiyyuu hojiin afuuraa keessa hojiin foonii inni biyya lafaa kanarra ittiin amaane itti nyaannee dhugnee jiraannus yeroo isaatti hundumtu irratti dammaquun nama barbaachisa. Sinii galee miti amma dhugaa dubbachuuf baay'een keenya otoo miidiyaa garaagaraa ilaallu achumaan gadi rafuu dandeenya. Baay'een keenya immoo otuma yeroo qabnu amman kadhadha boodan kadhadha otoo jennu yeroo ofitti fudhanna. Yeroo nu jalaa deemti. Kun immoo wanti har'a jireenya keenya irratti darbite guyyaan har'aa boru deebiteen dhuftu guyyaa biraa malee jechuudha. Kanaaf haala kam keessattiyyuu dammaquun nu barbaachisu. Of ta'uun nu barbaachisu. Keessumaa dhugaa dubbachuuf ani mataan koo gaafan kadhadhee hojiitti ba'uu fi gaafani akkasumaan hojiitti ba'u dhugaadha. Keessi koo waliin fakkaatu jechuudha. Mee har'a kadhannaa keessan kadhadhaatu faarfannaa aggeeffadhaatu sagalee waaqayyoo dubbifadhaatu mee hojii eegala keessi keessan gammadi sin godha. Akkasuma immoo jechuudha akka nama yaadduu tokko hin qabne akka wanti hundumtuu namaaf guutee jiru keessi nama boqonnaa argata jechuudha. Mee immoo osoo kadhatiin ka'i ganama mee ka'ii qursii bareedaa tokko nyaadhu waan gaarii tokko nyaadhu keessi kee boqonnaa hin qabu sammuun kee gammachuu hin qabu. Akkasumatti yookaan aarii si godhaa yookaan immoo namatti dubbadhu sin godhu. Sinii galee miti. Kanaaf irra caalaatti jechuudha. Jiruuma amma gaggeeffamaa jiru kana keessatti kadhatta taanaan dammaqxa taanaan keessi kee nagaa qaba. Ati nagaa qabaatte jennaan immoo jireenya kee gaggeeffachuu beekta jechuudha. Nagaan qabdu taanaan isuma of harkaa qabduyyuu akkamitti akka gaggeeffattu hin beektu jechuudha. Kanaaf waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo isin gargaaru obboloota ko. Haala kam keessattiyyuu biyyi lafaa nama dagdi. Har'a inni gara dargaggummaa keenyaa, inni gara foonii, inni gara hafuuraa, inni gara miidiyaa hundumtuu yeroo keenya barbaadu. Hundumtuu jechuudha. Kanaaf obboloota ko jireenya keenya irratti pilaanii haa baafannu. Guyyaa har'aaf sa'aatii meeqatti rafee sa'aatii meeqatti ka'a sa'aatii meeqatti sagalee waaqayyoo dubbifadha sa'aatii meeqatti immoo kadhadha akkasitti mee jireenya keessanitti pilaanii baafadha. Ani har'aa ka'een pilaanii itti baafa. Maaliif jennaan anaa fi jireenya kootu wal beeka haalaan amma keessa jiru. Kanaaf hundi keessaniyyuu irratti dammaqu
haala kam keessattiyyuu pilaanii itti baafadhaa dhugaa dubbachuuf irri barafuunis nama barbaachisa boqonnaa argachuun nama barbaachisa kadhachuun nama barbaachisa wanti nama hin barbaachifne hin jiru biyya lafaa kana du'a yoo ta'e malee du'an barbaaddanii miti giddiyyuu garuu haa ta'u malee immoo haala kam keessatti wanta jireenya keenya guyyaa isaa eegee namni kamuu du'a malee namni amma ana kadhachuu nan fedha garuu haalli koo biizii ta'uyyuu du'a otoo jedhan hin barbaadotu filadhoodhaan isinii garee miti kanaaf iyyuu wanta jireenya keenyaaf barbaachisu filannee jabaannee itti yoo deemne jijjiiramas argannaa nagaas argannaa gaafa waaqayyotti iyyaannu immoo jechuudha eebbas argannaa wanta nuti hojjennus wal nuuf qixxaataa nagaa wanti caaluun jiru wanta ta'eef nagaa waaqayyo nuu laate kana keessatti isa galateeffataa yoo jiraanne jireenya keenya isa boruuf illee jechuudha furmaata nuu ta'a waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo isin haa gargaaru yoo isinitti tole viidiyoo kana like share comment godhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa.